Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansinee gara gaafiif deebii pirezidaantii adda dimokiraatawaa Oromoo Jaalleen Colataa waliin geggeessinee turretti isin dabarsina. Tole Jaalleen Colataa ammas gaafiif deebii keenya kan torban darbe goone irratti kan itti fufuu arras immoo wajjin gochuudhaa fi qophii ta'uu keessaniif ammas dabaleen isin galateeffadha. Xiqqoo sagaleen koo tokko utaalloon naqabee jira isinis dhaggeeffattoota gadhiifama kanaaf gootanii. Bakkitti torban darbe dhaabne akkaataa tooftaa nuyi mootummaa ce'umsaa sana keessaa waggaa baane bakka bakkatti waraanni ta'ee mootummaan dirqamee gara xarabbeezaatti dhufee akka nu haasofsiisu kan jedhu sanaanis gara jalqabaa yeroo lamaan tokko akka milkaa'u taanee turre sanaa booda garuu hoogganni biyyaa ba'ee haala hoogganaa hin qabne keessatti waraanni biyya keessa waan ta'eef milkaa'uu dadhabne kan jedhu ture jechaadha. Kun gaariidha. Gara boodaatti isin deebisuu barbaada. Gara boodaa xiqqooma jechaadha. Isuma dura jechaadha. Chaartaruma dura iyyuu fakkeenyaa fi humna sadaffaa ta'ee kan Londanitti bifa sirnawaa ta'een isa ta'u karaa biraatiin warri Ameerikaa isin haasofsiisanii akka biyya galtanii mootummaa ce'umsaa akka waliin ijaarsanii kan godhanii humna tokko ta'uu keessan jechaadha. Garuu addi bilisummaa Oromoo akkuma EPRDF yookaan akkuma Shaabiyaa humna gurguddaa ta'ee lafa gurguddaa dhuunfatee akka sanatti akka hin taanee fi maaltu ture rakkoo maalii ture waraanni bilisummaa Oromoo akka sanatti tarkaanfii gurguddaa fudhatee akka hin beekamnee fi rakkina maalii ture kana isin qofatu hin taane hoogganni yeroo sanaa kan bahaas kan dhiyaas isin karaa dhiyaa turtanii waan gaafatamuu qabu natti ture kan ammoo beeknee irraa barannee fuulduratti maaltu irra deebisuuf nu gargaara. Mee kanarratti yoo fedhii qabaattaniif yoo naa ibsitan. Bareeda qabsoon hidhannoo adda bilisummaa Oromoo irratti bobba'aa ture akka nuti feenutti guddachaa jabaachaa deemaa hin turre. Kanaaf immoo sababa wanti ta'anii waan lama. Tokko hoogganni dhaabichaa ka magaalaa irraa bahee dhumarratti ka magaalaa irraa yaa'ee daggala seenee qabsoo hidhannootti makamee qabsoo hidhannoo irraa qooda fudhachuu jalqabee 78tti akka lakkoofsa warra faranjiitti 78tti hoogganni qabsoo hidhannoo hoogganuudhaaf daggala seenee 81tti hooggana ol aanaa sana keessa nama tokko qofatu hafe. Warri hafan haala garaagaraa jalatti wareegaman kaanis warri magaalaatti hafes qabameetu hidhamee hooggana dhabuun sun hoogganni hamma sana hubamuun qabsicha laaffisuu miti jireenyuma dhaabichaa gaaffii jala galchee ture. Yeroo sanarraa jalqabee hooggana wareegame kana bakka buusuu irratti hojjechaa qabsoo hidhannoo jajjabeessaa jiraachuu irratti bobba'e namni hangi hafee hooggana keessaa warri lubbuudhaan hafee dirqama sana fudhatee jechuudha. Kun iddee tokko ture. Wareegamni hanga kana ulfaatu qabsoo hidhannoo hedduu irra hin geenye. Adda bilisummaa Oromoo addatti gaaga'ama guddaarraan gahee dhaabichuma qarqara dhabamuutiin ka gahee ture. Iddee tokkoffaan isa kana. Iddee lammaffaan qabsoon hidhannoo ka adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamu diina tokkicha qofa lolaa hin turre. Lola qara sadiitu deemaa ture. Dirree bahaattis dirree dhihaattis. Dirree bahaatti gama tokkoon humna Somaaliyaa irraa bobba'ee qabsaa'ota Oromoo adamsu lolaa humna dargiis loluutu irra ture. Duubbee tokko malee bakkatti leenjifatu hafuura baafatu nama madaawwatu wal'aannatu osoo hin qabaanne haala marfamaa akkasii keessatti fuulduraan waraana dargii dudduubaan waraana Siyaad Barree
lolaa deemee qabsoon akka kanatti deemee injifannoo bahee addunyaa kanarra hedduu miti. Dhibbee kana keessaa nu baasa jennee ka yaanne karaa dhihaa qabsoo hidhannoo banuudha. Kunis dubbeen keenya Sudaan ta'ee fuuldurri keenya immoo biyya keenya ta'ee karaan ittiin addunyaa quunnamnu Sudaan keessaan ta'ee qabsoo hidhannoo geggeessuu irratti murteeffannee humni duraa kan inni dirree seenee karaa dhihaa 81 ture. 81tti humni dirree dhihaa saaqee waggaa 3 akkuma yaadamee rakkina tokko malee waraanuma dargii loluu fuulleffatee hojjechaa yeroo ture guddinni inni agarsiisaa tures abdachiisaadha ture. Garuu 84tti humni mirga kibba Sudaaniitiif loluu SPLA jedhamu dirree adda bilisummaa Oromoo irraa socho'u kanatti qajeelfamee ammas lolli bifa humna lamaa wajjin ta'e. Fuulduraan dargii duubaan immoo waraana SPLA. Waraana warra kibba Sudaanii kanaa wajjin wal dhabbiin akka hin dhalanne hoogganni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii baay'eedha fudhate. Jaarsota itti erge. Dhaabota amantii kiristaanaa karaa isaanii quunnamuudhaan nu lamaan wal loluun nu lachuutuufu faayidaa tokkollee hin qabu. Nuti mirga uummata Sudaan kibbaa mormaa hin jiru. Nuti mirga ofii keenya mirga keenya barbaanna. Kanaaf wal loluun hafuu jennee itti dhaamnus didee humni sun waggaarraa waggaatti yeroo hundumaa yoo xiqqaate waggaatti yeroo 2 nu weeraree humni silaa mootummaa loluu irratti dabru qisaasamee jechuudha. Kun 84 hamma 90tti osoo addaan hin citin kadeeme ture. 90tti naannoo sanaa buqqifamee humni kibba Sudaanii Gambeeleetti akka inni godaanu taasifame. Yeroo sanatti egaa sirni dargii diigamuu jala gahee nuti qophii biraa gahaa hin qabaanne. Garuu akkuma sanaa'u ta'ee waggaan tokko waggaa itti aanurra waa wayyeeffachaasuma deemaa turre. Rakkina hir'ina hoogganaa guuttachuu irrattis hojjechaa turre kanuma keessatti. Bara 88tti walgahiin jila qabsaa'otaa dirree dhihaatti taa'ee heera dhaabichaa raggaasee hooggana dirree dhihaatiif ta'u of keessaa filee jila immoo ergatee waggaa itti aanu korrii sabaa adda bilisummaa Oromoo dirree bahaatti taa'ee achittis hoogganni hafe filamee walitti yeroo duraatiif hoogganni hir'ate 81 irraa jalqabee hir'ate sun guutamuu jalqabe. Rakkina hoogganaa furannee caasaa jaarmichaa keessa deebinee ilaallee guuttannee yeroo nuti socho'uudhaaf sirna qabsiifannee fuuldura tarkaanfachuudhaaf deemnutti warri duraan qophaa'ee mootummaa darbii garagalchuudhaaf murteeffate. Haala sanatti nummaa ijaaramaa sirna jaarmayaa tolfachaa guuttachaa jiru seenaan naannoo keenyaa jijjiirame kana fakkaata haalli. Baay'ee bareedaadha. Odeeffannoo gurguddaadha. Bagan isin gaafadhe baay'ee barbaachisaadha. Tole egaa haala akkasii keessatti kana diina karaa hundaa'uu lolaa tooftaa lolaa karaa baharraa gara dhihaatti jijjiiraa hooggana hir'ate guuttachaa yeroo jirrutti chaartariin nu fayyadna. Egaa tarii eessaa ba'e egaa namni
osoo chaarterii sana galuu baannee waraana sana injifachuu dandeenya kan jedhu akka gaabbiitti kana isaantu jiru. Madaala sana yoo ilaalle yeroo sanatti chaarterii sana galuu moo dhiisuutu irra gaariidha kan jedhuuf egaa namootumti dhaggeeffatootaaf dhiifna. Isin akka hoogganaa olaanaa tokkootti osoo chaarterii galuu baannee waraanni haala sana keessatti reefuu yoo of ijaaraa jiru gamanaan gamasiinis diina lammaffaa sadaffaa wajjinii wallaansoo wal qabaa ture kuni humna mamii ta'ee humna mootummaa wayyaaniin dargii galagalchitee meeshaa boojitee loltuu mootummaa sanaa dargii sana boojitee biyya waliin gaa jirtu kana dura humna akkamiitiin dhaabbachuu danda'a ture silaa akkasin hubattanitti. Seenaa keessatti osoo kun ta'e osoo sun ta'e jedhanii dubbachuun hedduu ulfaataadha. Maaliif beekuun hin danda'amu. Garuu haala fakkaataa kabraa yoo fudhannee ilaallee maal ta'uun akka malu tilmaamuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf humni warra IHAPA yookaan EPRP laga Abbayyaa gama nuti gama kibbaa yeroo jiraannu isaan kaabaa karaa Goojjaam kana qabsaawaa turan. Humni isaanii humna keenya gadi hin ta'u ture. Yoo xiqqaate hammuma adda bilisummaa Oromoo gahaa ture humni waraanaa IHAPA. Garuu waraana sana duubaan Sudaan keessaan waraana naqanii fuulduraanis naqanii yeroo gabaabaa keessatti humni wayyaanee dhabamsiise hanga har'aatti bakka buuteensaa kan wallaalame hoogganni isaa ajajoonni eessa akka bu'an kan wallaalame ta'ee hafee sun mudachuun ni mala adda bilisummaa Oromoo. Maaliif osoo hidhannoo qabsoorra oole bakka hin buufanne osoo alaa waan galfanne osoo bakka itti hafuura baafattu hin qabaanne bakka itti madaawaan wal'aanamu hin qabaanne qoricha ittiin nama wal'aantu osoo hin qabaanne galaa waraanaaf barbaachisu osoo hin seensifanne qabsaa'uun hedduu ulfaataa ta'a. Hin danda'amu jechuun hin danda'amu garuu hedduu ulfaataa ta'a. Waraana sanaaf yeroo dheeraa fudhattee qopheessuu qabda. Uummata irratti hirkatee ofirratti hirkatee qabsaa'uudhaaf jechuudha. Qopheen sun waan hin godhaminiif kanaaf qophaa waan hin turreef nuti gama kaaniin immoo akkan yeroo darbee dubbattetti yoo mootummaa ce'umsaa seenuu baastan Sudaanii wajjin hariiroon jiru ni citaa jedhamee dhaamsii pireezidaant Abbashiir irraa ni bahe osoo Landan jirruuti. Kanaaf osoo duuba hamaa tokko illee hin seenne biyyi ollaas farra kee ta'ee mootummaatti loltuuf tumsa ta'ee qabsaawanii injifachuun hin danda'amu yoo jechuu baanne illee hedduu ulfaataa ta'a. Kanaaf immoo qophiin hin turre. Kanaaf hin beennu garuu haalli sun haala baay'ee abdachiisaadha jedhee ani yaaduun nas ulfaata. Tole, meesira duraanii lola kan Ziyaad Barree torban darbe na ibsitanii turtanii akeekisaa naannoo Hararii, Arsii, Baaleen kun hundumtuu Oromoo wanti jedhamu hin jiru kan Sumaaleeti kan jiruu fi akeeka sanaafitu isin lolaa akka ture ifaadha. Karaa dhiyaa SPLN tole akkuma alaalaa hubachuu dandeenyutti tarii mootummaa dargii irraa gargaarsa argatanii mootummaa Sudaanii loluu fi mootummaa dargii gammachiisuuf jecha isin loluun ifaa ta'etu jiru. Sababi isaan ittiin waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbataa turanii weeraraa turan kun immoo kan biraan maaltu jira kana cinaatti jechaadha. Kan amma dargii gartuu dargii ta'anii isarra gargaarsa argachuuf waraanuu cinaatti sababi isaan kan biraan himatan yeroo isin jaarsummaa fa'aatti ergitanii
sababi isaan kanaaf lolla jedhanii isiniif deebisan maal fa'aa ture? Akkuma beennu warri kibba Suudaanii kuni mootummaa Khartoum irraa ajajamu lolaa turan. Mootummaan sun waan lamaan deema. Amantiidhaan Islaamummaa jabeessaa, sabummaadhaan immoo Arabummaa. Sudaaniin biyya Arabaati, biyya Islaamaati. Sirni Sudaaniin ittiin bulu ka Islaamummaa seera Islaamummaa irratti hundaa'e ta'uu qaba jedhanii isa kana didaniiti warri kibbaa kan isaan lola banan. Kanarraa ka'uudhaan akka tokkotti mootummaan Dargii wanti adda bilisummaa Oromoo jedhamu kun humna muslimootaati. Islaamummaadhaaf dhaabbata jedhanii amansiisuu isaanii dhageenye tokko. Lammaffaa kan isaan Dargii lolaniif mangistuu gurraacha ta'uurraa waan tuffataniifi nutis gurraacha kanaaf namicha gurraacha kanaaf tumsuu qabna jedhanii kana lamaani akka dhageenyetti waraanni isaanii inni lafoon miillaan deemee lolu sun kana amansiifameera. Kana waan amansiifameef diina Tarsimooti jedhaniitu fudhatanii qabsoo bilisummaa Oromoo. Qaxiin sadaffaan akkuma atu kaaftee Dargiirraa gargaarsa kanan jedhamne irraa argachaa turan. Karaa Dargiis biyyoota alaarraa gargaarsa baay'eetu seenaa fi ture. Kanas galata Dargiidhaaf galchuudhaaf nutti bobba'uu murteeffatanii gama laftuutiin kasaaraa fide malee sun bu'aa nuufis isaaniifis buuse tokkollee hin qabu. Tole, boqonnaa fudhannaa. Jaallenchoo meegaa naannoo chaartariin duraa fi naannoo chaartariitti amma reediyoof ta'u jechaadha cuunfinee dubbannee jirra. Seenaan kun akkuma kanaan dura dubbanne seenaa bal'aadha. Waan kitaabatti illee bahee dhalootaaf taa'uu qabudha. Kana egaa isinis akka ta'utti hoogganni adda bilisummaa Oromoo kan duraanii akkatti yaaddanii kana qopheessitanii abdii qabna. Dhalootatti darbuu qabamee gara chaartariitti egaa chaartarii keessatti qooda akkamii fudhataa akka turtanii akkamittiin haalli chaartarii keessaa dhiibee isin baase qabxii gurguddaan akkasin tarkaanfii sana fudhattanii keessaa baatan keessaa dhiibamtan ta'u bifa kamiin jechaadha. Inni kaan addi bilisummaa Oromoo haala sana keessatti hojjechuu dadhabuudhaan humnaa oliin dhiibamee bahee jedhama. Inni kaan hoogganaa adda bilisummaa Oromootu addana taa'urraa waraanaan yoo baanee irra milkoomna kan jedhuun baame jedhama. Inni kaan immoo filmaata kan biraan wayiin turree kan nutu jira. Kaan immoo achuma ta'anii ofirraa ittisaa mootummaa kana keessa uummata barsiifataa miidhamiyyuutu warra gayyuu kana jechuun miidhami dirree waraanaa irratti irra gahuyyuu inni jira.
sanaa wajjin yoo wal bira qaban isa kanatu iyyuu irra wayya ture achi keessa ta'anii uummata barsiisaadhuma uummata keessa taa'utu irra wayya ture jedhama. Haalli guddaan qabxii guddaan hoogganaa adda bilisummaa Oromoo chaartarii sana gadhiise keessaa bahu goggodhan qabxiin 2-3 kan jettan kan fa'ee jaallencha. Kan duraa mootummaa ce'umsaa seenuu keenya sana warri hoogganni wayyaanee kan murteessee fi addi bilisummaa Oromoo kun yoo uummata Oromoo biratti Proogiraama isaa kana qabatee dhihaate ni injifatama, filannoodhaan ni injifatama. OPDO'n qotee bulaadhaaf dhaabbata, lita cunqurfamaa hundaafuu falmaa, adda bilisummaa Oromoo warri hoogganan immoo ofiifis ilmaan dureeyyiiti. Kanaaf dhimma qotasaatiif hojjetaatiif hin dhaabbatanii jechuudhaanitu kanaan of jajjabeessanii adda bilisummaa Oromoo seenee uummata duratti filmaata irraa qooda fudhatee injifatamee akka sana ta'uuf eeganiitu seenan akka adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaarraa qooda fudhatus kan isaan hayyaman kan isaan dhiibbaa godhan silaa'uu ni injifatamaa. Filmaataan ni injifatama jedhaniitu naqan. Mee achitti keessa deebina ilmaan dureeyyii waan ta'aniif hoogganaa adda bilisummaa Oromoo maalirraa ka'aniis ilmaan dureeyyiiti kan jechuu irra gaa'uu danda'a? Xiinxala bitaa godhaniiti adda bilisummaa Oromoo gaaffii sabaatiif dursa kenna malee dhimma gitaatiif dursa hin kennu. Waan kana ta'eef nuti yoo dhannee gita cunqurfamaadhaaf dhaabbannee gita cunqurfamaa Oromootiif yoo dhaabbanne qotataan hojjetaan adda bilisummaa Oromoo ni didaa ni lagataa OPDO hammataa akka sanatti yoo deemnee adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biratti ifatti filmaataan injifannee jiraachuu dandeenya ka jedhu irra gahanii jechuudha. Tole. Kan yeroo mootummaa ce'umsaa seennee uummata quunnamnee jennu immoo haala faallaa arguu jalqaban. Adda bilisummaa Oromoo bal'inaan naannoo Oromiyaa kanaan dura hin keessatti homaa tokko illee hojjetiin keessattis dhageettii guddaa argachaa deemuusaa argan. Kanaaf humni kun yoo bulee rakkina nutti uuma jedhanii waan fudhataniif gaafuma mootummaan ce'umsaa bu'uureffame irraa jalqabee guyyaa tokkollee nagaa akka hin jiraanne godhan. Ganamaa galgala asitti yookaan achitti waraana keenyatti bobba'uu miseensa dabballeewwan nuti ramanne ka hidhannoo hin qabne ajjeesuu hidhuu dhiibbaa kanan jedhamne nurratti godhanii jechuudha. Kun hundi akka nuti abdii kutannee baanu gama sana nu dhiibuu irratti hojjetan. Nuti immoo gama keenyaan ka'asseenneef mirga Oromootiif falmuudha. Mirga Oromoo karaa kana ni argamuu ni malamuu hin malu kan jedhu ka ittiin qormaata goonu filmaata. Filmaata isee duraa ka gandaa fi onaa ka 92 ji'a Juun keessa geggeeffamee irratti waraana isaanii ka silaa mooraa galuun irra ture. Mooraa galchuu dhiisanii uummata keessa bobbaasanii filmaata silaa injifannu akka nuti hin injifanne taasisan. Karaa filmaataa, karaa nagaadhaan filmaataan dhannee injifachuun eega hin danda'amne hojjetanii mirga Oromoo fuuldura tarkaanfachiisuun hin danda'amu. Kanaaf qabsoodhuma hidhannootti deebinee karaa sana jijjiirraan akka dhalatu dhiibbaa gochuu wayya ka jedhurraa mootummaa ce'umsaa
keessaati akka kanatti ka dhiibamnee baafamnee hangasuma kana yaadadhu. Tole. Ta'u baanee achi keessa egaa ba'amee yeroo tokko hoogganni tokko ibsa kennan irratti fakkeenyaaf yeroo hoogganni adda bilisummaa Oromoo chaartarii keessaa dhiibamee akka ba'u murtaa'e hoogganni tikeeta dhaqaaf galaa bitateetu ba'ee biyyatti deebina kan jedhu malee dhannee biyyatti hafna kan jedhuun hin turre kan jedhu tokko ture. Kaayyoon isin duraanii jettanii baadiyyaa bakka adda addaatti lolli ka'ee mootummicha gara xarapheezaatti fidan akka jirutti ta'ee hoogganni kun amma kana fagaatee biyya Awurooppaa biyyoota adda addaatti irraa godaanuun kuni tooftaa duraan lafa kaawwanne kana tooftaa duraan tila bakka Oromiyaa bakka adda addaatti jeequmsa ka'uunii mootummicha akka dirqamu godhu kanaaf amma fayyada ture. Maal ture eessatti ba'uuf ture mootummaa naannoo ollaatti silaa Sudaanii cufamee kana booda bakka isiniin kennu kan jedhu ture naannoo Keeniyaa hoogganoota akka turanitti dhageenya. Hoogganni kun naannoo sanarraa akka inni fakkaatu maaltu dirqee jechaadha. Fakkeenyaaf Keeniyaa irraa ka'ee gara Awurooppaa gara Kanaadaa Ameerikaatti hoogganni ture sun akka inni ta'uuf maaltu ture Leencu maaltu dirqisiise? Kan duraa qabsoo hidhannootti deebi'uun si'a lammataaf gaaga'amni guddaan hoogganarra akka ga'u godhe jechuun miseensonni koree gidduutii fi koree raawwachiisaa taraa lammaffaadhaaf guddinaan wareegaman eega mootummaa ce'umsaa keessaa baane ammas hooggana jedhamee ka lubbuudhaan hafee hedduu haphate. Kunuu immoo faffaca'ee ture. Hammuma hafe sanaayyuu walitti qabnee amma maaltu nu baasa jennee mari'achuudhaaf haalli rakkisaa ture. Kanaaf haa ta'u malee hammi danda'e naannoo Yuurooppaatti wal gahuudhaan haala xiinxalee tarkaanfii fudhachuun barbaachisu irratti murtii daddabarsuudhaaf carraaqame. Kana keessaa gariin namni hammi danda'e naannoo biyya ollaa yeroo sanatti banaa ta'ee keessa jiraachuudhaaf malee hayyama malee keessa jiraatamee qabsoo hidhannoo qindeessuudhaaf kanaan jiru ture Keeniyaadha. Namoonni garii Keeniyaatti ramadaman, namoonni garii immoo Somaaliyaa naannoo garaagaraa seenanii achirraa qabsichi akkatti fufu irratti hojjetamuutu irra ture. Sadarkaa kanatti gara hamma 96 akka kanatti hojjetamaa tureetu 96tti mootummaan Keeniyaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo listiin tarreeffamee namoonni abaluu biyya keessan jiraatanii mootummaa koorratti qabsoo hidhannoo geggeessaa jiru jedhee Mallas Zeenaawii pireezidaant Arammoo itti kennee poolisiin Keeniyaas namoota kana hamma argatan qabanii hidhanii biyya baasan. Kana booddee ifatti naannoo gaafa Afrikaa bakka kamillee jiraachuun rakkisaa ta'urraa halaalatti galuun dirqii ta'ee gariin deddeebi'ee Somaaliyaa seenuudhaan karaa sanaanis qabsoo wareegama barbaachisu kaffalanii geggeessuudhaaf osoo carraaqanii wareegamni yeroo lammataas irra gahee dhuma irratti Somaaliyaa keessa jiraachuun dadhabamee achi kaafamanii Yugaandaarraa Eritiriyaa geeffamanii akkasitti tartiibaan hoogganni adda bilisummaa Oromoo naannoo biyyoota ollaarraa akka fageeffamu akka fagaatu dirqisiifame. Mootummaan kun mootummaan waggaa 23 biyya keenya bulchaa jiru kun
ofii isaatii akkamitti aangoo fudhatee jennee yoo ilaalle qabsoo hidhannootiin fudhate. Qabsoo hidhannoo kana irratti immoo kan isa milkeesse biyyoota ollaatti hirkachuudha. Kanaaf biyyoota ollaatti hirkachuun qabsoo hidhannootiif murteessaa akka ta'e waan beekuuf hojii kooti jedhee gattaa'ee naannoo sanatti bakka tokkollee humni isa mormu akka hin keessummeeffamne taasisuu irratti hojjete. Har'as Sudaan keessa jiraatanii qabsoo gaggeessuun hin danda'amu. Kibba Sudaan jiraatanii qabsoo gaggeessuun hin danda'amu. Namatti hin dhiisu. Warra mootummoota ollaa kana amansiifatee jira. Karaa bahaa Jibuutii firoomfatee namni farra mootummaa ta'e achi keessa socho'uu hin danda'u. Sumaaleelaand firoomfatee namni mootummaa mormu achi keessatti hin keessummeeffamu. Akkasumas Sumaaliyaa hafee immoo waraana ofii naqee humnoota Sumaalee irrattuu duulaa jira. Kanaaf daangaan security isaa daangaa kan inni itti tolche bahaan garba Hindiiti dhihaan immoo Daarfuuri. Kana keessa akka namni tokkollee hin seenne gochuudhaan hojjetaa jira. Har'as akkuma kanatti jira. Kana ilaalcha keessa galchuudhaan bifittiin qabsoofnu maal ta'uu qaba? Haala walxaxaa akkasii haala ji'oopolitikaa rakkisaa akka jirutti malli biraa jiraa? Akkitti qabsoofnu kan biraa maali? Jedhanii gaafatanii tooftaa qabsicha haaraatti qiyaasuun barbaachisaadha. Hagammaa gaasuun hin godhamne nuti ofii keenya keessa deebinee ilaalle waanuma hojjechuu dideetti deddeebinee hojjechuu irra tooftaa biraa haa barbaannu kan jedhu irra jirra amma. Baay'ee bareedaadha. Mee egaa adda bilisummaa Oromootuma adda bilisummaa Oromoo keessa jirtanii isinii carraa miidiyaa ta'u ibsaa adda addaa kennitan keessatti bara 1994 booda hoogganaan turreanii kan jedhu qabdu turtanii tokko na yaadadha yeroo 94 fakkaata yeroo obbo Ibsaa Guutamaa biyyatti wanti tokko jaarmiyaalee biyya Itoophiyaa adda addaa wajjin qooddachuuf yeroo galanitti hidhamanii sababa sanaanii kadhattanii isinuu hidhamtanii san booda baatanidha. Hello? Yaa irra deebinee amma. Tole kan hin jedhe bara 1994 booda isin hoogganaa kan turree carraa argame tokko tokkoon ibsaa turtanii sanaaf sababa kan ta'e tokko kan hin beeku yeroo obbo Ibsaa Guutamaa biyya dhaqanii walgahii tokkoo fi walgahii humnoota mormitootaa wajjin hirmaachuudhaaf yeroo dhaqanitti hidhamanii isinillee dhaqxanii na yaadadhaan biyya keessan ture gaaffiif deebii tokkollee walii godhee turre jechaadha gaazexaa Madda Walaabuu jedhamu irratti. Isa asitti isin gara hoogganaatti deebitanii akka hoogganaatti hojjenne yeroo adda bilisummaa Oromoo kana keessatti jechuudha. Bara 1994 ture inni dhumaan kan keessan jechaadha. Akka itti aanaa iyyuu dureetti kan isin hojjetaa turtan. Eeyyee dhugaadha. Gaafa mootummaa ce'umsaa keessaa baane booda haalli hooggana keessaa hedduu summaawaadha ture. Mootummaa ce'umsaa seenuun keenya qabsicha yeroo gabaabaa keessatti hedduu of fuuldura tarkaanfachiise addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biratti beekamsa guddaa argatee addunyaa irratti maqaansaa eenyummaan sabichaa fi eenyummaan dhaabichaa guddinaan baramee gama kaaniin garuu hubama gurguddaatu gaheessa. Hubama gurguddaan gahe kun akkuma reefu kaasee hoogganni hedduun wareegamu qabsoon hidhannoo akka duraan yaadnetti deemuu hanqachuu yeroo sanatti gabbahee dubbatamuu baatus waan bade eenyutu itti gaafatama dogoggora ta'e hubama gahe kanaaf eenyutu itti gaafatama
jedhamee mari'atamee abalu jedhamee namni tokko keessaa baafamee adabi barbaachisu kennamuufii irra oduudhuma facaasuudhaan abalu fa'iitu waraana mooraa galchee ficcisiise jedhanii nama tokko yookaan lama gaafatamaa taasisuudhaan hadheessuu maqaa hadheessuu bifa garaagaraatiin kun bal'inaan jalqabameen hamma har'aatti deemaa jira. Sun dhibdee tokko. Dhibdeen kuni hariiroo hoogganicha keessaa hedduu summeessa. Lammaffaa yeroo sanatti akka haaraatti qabsoo kana keessa deebinee ilaaluu qabna. Warra jedhuu fi lakki akkuma duraan turretti bakkuma duraan turretti deebinee achirraa kaanee fuuldura tarkaanfachiisuu qabna. Kanuma irratti illee wal falminee waan tokko irra gahuun waan dadhabameef ani maqaadhaaf hooggana keessa haa jiraatu malee yeroo sana dhugaatti akka nama hooggana keessa jiruutti ilaalamaan turre. Keessan jiru yookaan immoo keessaan baafamne. Qabsoo akka barbaannetti akka silaa ta'utti haala yeroo wajjin qabsoo deemu geggeessaa hin jirru yookaan immoo hin hifne. Uummati immoo abdii isaa hunda fuudhee dhaaba kana akka kaa'ee jira. Abdii uummataa kana argaa akka homtuu hojjetamaa hin jirre immoo ilaalaa taa'uun dhibdee qalbii guddaa namatti hima ture. Kanaaf ani jattaa'ee yeroo sana London jiraanna turre irra hedduun keenya waraqaa garaagaraa barreessee lakkiin akka kanatti bifa haaraadhaan qabsoo kana haa geggeessinu tarsimoo qabsoo kanaas haa jijjiirru haalaa wajjin haa deemsifnu fayyadu dhiyeessee sunis namni tokkollee kun waan faayidaa qabu jedhee ilaaluu waan dideef keessan jira malee akkan keessan jirretti qabsootti jirra jenne malee qabsootti akka hin jirre argaa kana wajjin jiraachuurra ifatti hoogganicha keessaa baafamuutu irra wayya jedhee anaa kana wajjin rakkachaa jiru waa'een ibsaan biyya deemuu sun sababa ani barbaadu naa ta'e sababa sanatti fayyadameetan akka ifatti hooggana keessaa na baasan godhe. Anaa karaarra jiru anaa shaggaritti deemaa jiru namni kun maaliif deema maal yaadeeti jedhanii illee osoo waliin gaafanne yookaan of hin gaafanne sadarkaa ani turerraa akkaan bahe labsame anis kanan barbaadu sana ture sana eega hooggana keessaa bahuun kiyya labsamee booddee ani gastaa'ee dhibdeen qabsoo kanaa maali jechuu akkuma nama tokkootti qorachuutti gastaa'ee sadarkan bahee mootummaa ce'umsaa keessaa eega baanee booddee eega walgahii Londonii godhannee booddee dhugaatti an akka miseensa hoogganaatti ilaalamaa hojjechaan hin turre yeroo garuu miseensummaa kiyya waanan itti amanuuf waan natti jabduu ta'eef dirqama hoogganni natti kenne hundaa'uu raawwachaa hojiirra oolchaa yaada kiyya garuu qabsoon kun akka inni itti geggeeffamu kana wayyeeffachuu qaba ka jedhu yaada dhiheessaa jireenya kiyya dabarsuu murteeffadheetan hamma bara 2 moo 3 duraatti bifa sanaanin qabsichatti gumaachaa ture kanuma ta'e seenaadha. Haa ta'u Jaallenchoo dhugaadha. Bara sanarraa kaaftanii akka hoogganaatti hojjetaa kan turre beekamuyyuu yeroo tokko adda bilisummaa Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo eega qaama ce'umsaa fi shanii gumeetti gargar qoodamee hooggana lamatti gargar qoodamee adda bilisummaa Oromoo kan shanii gumii kan Asmaraa jiru fi isinii Dooktorri Taaddasee fi Jaaltaanii akka gorsituu barcuma yubaa gorsitoota dhaabaa jedhamtanii moggaafamtanii
hubannoo tokkotu jira. Sana cinaatti jechaadha. Isin sadan akka barcuma yuubaatti taatanii gorsitoota dhaabaa ta'uun keessanii ammam hooggana ture sanarratti dhiibbaa qabaachaa ture. Ammam yaada keessan fudhataa deemaa turanii. Kana maaliifan jedhaa hoogganarraa haba uyyuu malee leencoonii yaaduma isaatu deemaa ture, yaaduma isaatu naanna'aa ture, yaaduma inni jedhu kanatti naanna'aa ture kan jedhu jechaadha. Namni hoogganarra hin jirre tokko, namni gorsituu ta'e tokko, dhaaba tokko tarkaanfachiisuuf yookaan of duuba deebisuuf aangoo olaanaa qabaatee amma kana yaadi isaa qofti bara amma kana naanna'uu jechuun ammam isin gorsitummaan keessan wanti isin barreessitanii warri yaadi isin kennitan kun eega dhaabi kun bakka lamatti qoodame hoogganni sun bakka lamatti qoodame booda ammam dhiibbaa irratti godhaa ture jechaa hoogganni sanarratti amma isin beektanitti. Kan duraa eega mootummaa ce'umsaa keessaa ba'anii qabsoon inuma gaadi'ame fuuldura soso'aa hin jiru. Qabsoon kun maaliif gaadi'ame jedhamee yeroo ala kana sadarkaa oduuti hamiitiin geggeeffamutti immoo hoogganatu namoota dullacha kana dadhabee namni dhaabicha hoogganu isaan irra dardara waan ta'eef isaaniin dhuunfachuu itti ulfaatee isaaniin ajajuun itti ulfaatee kanaafitu socho'uu dadhabee jedhamee nuti warri akka kootii akka Dr. Taaddasaa Diimaa Xahaa maqaa dhahamaa turanii kora 98 Mogadishootti godhame irratti nuti filmaaticha keessaa beekaa hafnee warri nurra dardarri filaman. Yeroo filamanii nummoo barcuma yubaa jedhanii qaama haaraa tokko uumanii yaada hedduu bareedaa ture waa'ee barcuma yubaa sana tolchu. Namni gadaa keessaa fuudhame yaadichi namni hooggana keessa ture muuxannoo qabu sana nama isarra dardaratti akka dabarsuuf sirni isaa tolfamuu qaba kan jedhu keessaa dhufe baay'ee yaada deeggaramaadha ture. Kana irratti hundaa'uudhaan nuti namni afran barcuma yubaa ramadamne sun yeroo sana biyya Jarmaniitti wal agarree dirqamni nutti kenname kun maalinni maal gochuu qabna kan jedhu. Sanarratti mari'annee yaadichi akka fudhatamu akka nama tokkottis hojii gorsaa kana kennuu irratti akka bobba'an ka jedhu irra geenye gorsa namni gorsa kennu waan akkasii irratti yaada maalii qabda jedhamee gaafatameetu yaadni ani qabu kana jedhee dhiheessa malee akkas ta'e hooggana isaatiin jechuu hin danda'u. Hooggana miti. Yoo akka sana gochuu jalqabe hooggana ta'a. Gorsi gaafatameetu kanarratti kanatu baasa jedhee gorsa dhiheessa. Kanarratti immoo yeroo kamuu gaafatamee yeroon an talise hin jiru. Waan akkasii godhi, waan akkasii irratti yaada dhiheessi jedhamee yeroon gaafatame hundaa yaada kiyya dhiheessaa kan ture. Hammam hojiirra oolee hammam hin ta'ini sun seenaa biraatii sana warruuti ani yeroo sana akka gorsaatti wajjin hojjechaa ture gaafatamuu qaban. Kana dabalee garuu ani akkasuma taa'uurra haalli keessa jirru maal fakkaata? Dura ka biyyicha mootummaan dargii bu'ee mootummaan biraa dhufee aangoo qabachuun jijjiirama akkamii fidee empaayirichi har'a maal fakkaata? Gaaffiin Oromoo maal bifa akkamii fudhachuu qaba ammaan booda ka jedhu qorachuurraa kitaaba duraa barreessee 99tti maxxanfame sun. Isa yeroon sana fixu waaqiin dhalli ani godhe bakki inni ittiin nagahe federeeshinii sabootaa kana
fudhannu ka jedhurraan nagahe. Gaaffii durii dhiifnee federeeshinii sabootaa qabsoo keenyaan argame kana fudhannee isuma wayyeessuu irratti hojjennu. Kaayyoon irratti hojjennu kana ta'uu qaba. Ka jedhu irra gaha. Kana ifatti kitaaba maxxanfamee bahe keessatti ejjennaa fudhadha. Kun ejjennaa kooti. Akka nama tokkootti xiinxalli kiyya achiin nagahe. Dhaabnis akkuma kana xiinxala kana hin fudhata yoo ta'e wajjiniinitu jijjiirraa barbaachisu goona jechuudha. Yoo dhaabi dide immoo ani dirqama dhaabichi natti kenne hojjechaa yaadi kiyya garuu kana jedhee yaada kiyyaaf fudhatama akka argatu gochuu irratti qabsaa'uu mirgan qabaa. Ka jedhu irraatan san irratti hojjechaa bahee sana booddee qormaatichatti fufuudhaan kitaaba lammaffaa sana booddees kitaaba sadaffaa kan hin barreesse qabsoodhuma Oromoo irraa ka'uudhaan. Qabsoo Oromoo kana haaromsuu. Kaayyoo isaa haaromsinee haala addunyaa fi naannoo keenya haala impaayirichaa haala Oromoon adda keessa jiru wajjin waan tarkaanfatu irra gahuu wayyaa. Kuni hooggana baay'ee aarsa ture. Bifa akkasiitiin deemuun cal'iseetuma akkan taa'u barbaadama ture. Animmoo sana gochuu hin danda'u ture. Kun aarii isaanii yeroo irraa yerootti dabalaa deemee dhuma irratti egaa akkanii dhaabichuma keessa hin turre murteessuudhaan isaan gahe kana seenaan sana. Waa'ee kitaabaa kaaftanii turte waan biraatiin hin deebi'e waa'ee kitaabaa kaaftanii turtanii kitaabota kana namooti akkuma oduutti kitaaba akkanii kana barreessee ture Jaalleencoon jedhu kan irraa gammadanii namoota baay'een argee kitaaba kana akkamitti namoota bira gahuu hin dandeenye eenyutu maxxansee eessa jiraa amma kana booda namni barbaade bitachuu akkamitti danda'a mata dureen isaa maal jedhama ishee kana nu ibsuu dandeessu fedhii qabdu Jaalleencoo maaliif waanuma silaa isaa turre tokko namni waan barreeffame lafa taa'eera waan irraa kaatanii gudunfaa sanarraa geessan qabdu kanaafi namni waan reediyoo irra dhaggeeffatu kanaan waan baay'ee hubachuu hin danda'u sana keessatti garuu wanti baay'ee naammatamuu danda'a ta'a. Mee eenyutu maxxansiise isin barreessanii eenyutu maxxansiisee eessaa argamuu danda'a mata dureen sun immoo maal jedhama? Kitaabni duraa waan jijjiirraa empaayiricha keessatti godhame ka xiinxaluu kan jedhamu The Ethiopian State at the Crossroads maxxanse dhaaba Red Sea Press jedhamu waggaa hundumaa walgahii beektawwan Oromoo Studies Association irratti namichi abbaanii Red Sea Press fidee kan inni gurguratu keessaa tokko isa. Lammaffaa abbaan barbaade websaayituma Red Sea Press seenee bitachuu danda'a. Akkasumas Amazon seenee maqaa kootiin Google yoo godhee Amazon irraa bitachuun hin danda'ama. Kitaabni lammaffaan waan gaafa Afrikaa ilaalu. Inni sun The Horn of Africa as Common Homeland jedhamee 2004tti Wilfred Laurier University Pressiidhaan maxxanfamee bahee isa kanas Amazon irraa bituun hin danda'ama. Kitaabni sadaffaan 2012tti bahee inni kun Peacekeeping at State Building jedhama. Ammas kan kana maxxanse Red Sea Press. Irraa deebi'aa saduma mata duree isaa. Peacekeeping at State Building. Tole. Kanas kan maxxanse Red Sea Pressiidha. Kunis Amazon irraa hin bitama. Abbaa barbaadeef akkasii waa'een kitaabanii. Baay'ee galatooma. Tole yeroo baay'ee baa turtanitti gorsitoota keessaa tokko taatanii turtanitti wanti isin hojjetaa turtan keessaa tokko
inni guddaanii yeroo dhaabni adda bilisummaa Oromoo karaa dinagdeedhaa haala yaaddeessaa haala fokkisaa irra turetti jaarmiyaalee tokko ta'u karaa fedheen waa ta'uuti galii madda galii tokko barbaaduudhaani gargaarsa akkasiin tantu odeeffama kanaan namooti hamiituun ta'in namoota isin galateeffatanii namoota waa'ee sana dhaadessantu jiru. Kun hammam ture karaa gargaarsa dinagdee dhaabni keenya yeroo inni haala yaaddeessaa haala fokkisatu dhaabni silaa ofirratti hirkannoodhaan gaggeeffamaa ture yeroo hundumaa gargaarsa barbaada. Kun gaaffiin qabu garuu haala yaaddeessaa haala badiisaa keessa yeroo turetti illee waan tokko qabeenyaa tokko arguudhaan waan akkasii maddisiisuudhaan isin illee qooda guddaa qabdu kan jirutti jira. Kun hammam dhugaadha jalleencha sirraa yoo dhageenya. Jechuun hundi warri qabsoo irratti muuxannoo qabnu karaa dhaabaaf gargaarsi akka argamu gaafa dirree turres irratti hojjetamaa ture. Egaa ala kan keessa facaanees mala garaagaraa dhahuudhaan gargaarsi akka argamu irratti hojjetaatuma turre ana duwwaa miti jaalleewwan warri akkasii yeroo dheeraa qabsiise keessa turan kan kanarratti hin bobba'in hin turre hojii kiyya qofa godhanii fudhachuun qajeelaa hin ta'u. Gaafa 80moota fi jalqaba 90mootaa keessa sababi ittiin gargaarsi qabsaa'otaaf argamuu hin danda'amu waan baqataa gargaaru beela uummata beela'etti dirmachuu kana ka sababa ta'ee gargaarsi bifa garaagaraatiin qabsaa'otaaf fi uummata isaan bilisoomsan akka dhaqqabu goosifamaa akka ture. Keessattuu 80moota keessa gargaarsi bifa beela'aa dirmachuutiin argamaa ture hedduu guddaa ture. Kana irra guddaa kan argachaa ture qabsaa'ota Eritiriyaatii fi Tigraay isaaniif isa roobeetu xiqqoosee nuuf dhiife garuu sunuuf qabsicha jiraachisuudhaaf gahaa ture jechuudha. Egaa lolli qabbanaa waan dhumate booda immoo sababittiin gargaarsi argamu hin jijjiirame. Sunis dimokiraatessuu sirna wayii dimokiraatessuu maqaa dhahuudhaan furmaata dhibbee lola fidee furmaata barbaaduu sababa kanneen sababa gochuudhaan gargaarsi akka argamu irratti hojjetamaa ture. 90moota gara duraatii fi hamma 90mootaatti bifa kanaan gargaarsi argame baay'ee guddaa ture. Walgahii gurguddaa Jarmaniitti taasifamaa ture sana dhaaba Jarmanii tokkotu akka adda bilisummaa Oromoo akkamitti nagaadhaan akka qabsaa'u irratti qabsaa'onni walgahanii mari'atan jechuudhaan horiin itti dhangala'ee walgahii 3-4 geggeeffamaa ture. Kana booddees bakka biraattis akkasuma Noorweettis amma 2006tti bifa kanaan akka namni walgahee mari'atu gochuu irratti hojjetamaa ture. Garuu sun deemee warri mallaqicha baase homaa bu'aa arguu waan dadhabaniif of wayyeessuu dhaabichaa arguu waan dadhabaniif itti fufanii gargaarsa kennuurraa of qusachuu jalqaban. Har'a haalli kun hedduu rakkisaa ta'ee jira jechuudha. Bifa akkasiitiin bifa fedheenuu qabsoo kanaaf akka duraanii sanatti gargaarsa argamuun hedduu ulfaataa ta'ee jira. Kan biraa yeroo lolli qabbanaan dhumate booddee sirna biyya tokko keessa seenanii lakki sirni kun dimokiraatawaa ta'uu qaba jechuun ajandaa guddaa ta'ee ture. Mootummoonnis sodaa tokko malee sirni kun sirna dabarratti hundeeffame waan ta'eef dimokiraatawuu qaba. Dimokiraatii fudhachuu qabdan jedhanii mootummoota biyyoota garaagaraa dhiibuu irratti hedduu tattaafatu turan. Kana gochuu jechuun
of bultummaa sovereignty biyyootaa kan tuqu ture. Amma eegaa lolli terroristii irratti baname kun eega jalqabame booddee haaluma yeroo lolli qabbanaa waan turetu deebi'e. Biyya keessa seenanii sirni kun dimokiraatawaa qaba jechuurraa of duuba deebi'uun mul'ate. Mootummaan Itoophiyaa sana fayyadamuudhaan biyyootiin garaagaraa farreen isaanii wajjin hariiroo kan uummanni gargaarsa kan kennineef dhiibbaa gurguddaa waan godheef har'a yoo jabaatan si dubbisu malee dhaabonni fi mootummoonni dhihaa Yurooppaa fi Ameerikaanii ifatti gargaarsa kennuun yeroo isaa dabreera. Haala biraatu dhalatee haala biraa kana keessatti akkamitti ofirratti hirkannee qabsoofna jedhanii of gaafatanii kanaaf deebii argamsiisuutu irratti hojjetamuu qaba. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan nuti har'aaf qabnu kanuma hanga torbee dhufu sagantaa wal fakkaatu walitti deebinutti muuziqaa jalqabne kanaan torban gaarii isiniif hawwina. Bye.